Tole nagaan isiniif haa ta'u nagaa keessan ani baay'ee nagaa goote waaqayyoof haa galatu. Jirra jirtu uummata qashtii akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa gooti. As tura warri maatiin nuuf hin taane sabiskiraayib laayik gochuudhaan nu hordofaan isiniin sodaa. Warri maatiin nuuf taatanii jirtan immoo galatooma ammallee galata guddaa nu biraa qabdu isiniin jechuu barbaada. Egaa wanti ni qabadhee guyyaa har'aa isiniif dhufee jiru. Ijoollonni gulaa dhormaa keessa jiranii akkamitti maadaamii isaanii kan baay'ee jaalatu jiru. Kan baay'ee hin jaalanne jiru. Maaliif sababni jaalachuu dhiiftuuf immoo maaliif immoo sababni isheen jaalatu kan jedhudha. Tokko gaarummaa ati gooturraa kan kee jarri si jaalatu. Yoo ati immoo gadhee taatee baqa lekiskisii uumataa ta'e namni si hin jaalatu. Yoo ati garuu nama waaqayyoon sodaatu taatee akkuma waaqayyoon sodaattu ijoollee isaanis kabaja ta'e ijoollee isaanis ofitti qabda yoo ta'e jarri nama jaalatu. Garuu yoo nuti ijoollee isaanii illee ofitti hin qabnu ta'e yoo nuti akkuma baqa manaa baanee yoo mana keenya keessatti kan akkas jedha Oromoo yeroo taratu kan haadhatti barte hamaatiitti jedhamti. Yoo haadha keenya gaarii goona ta'e mana dhannitti illee gaarii goona. Yoo haadha keenya biratti waan gaarii hojjenne mana keenyatti illee gaafa heerumne illee waan gaarii yaaduu dandeenya. Amma yeroo gololmaa dhufnu baay'een keenya tokko tokko waan baaneef hin beeknu. Baqa kan waan baaneef wallaallus baay'een keenya jira. Kan waan baaneef immoo barree yoo nutti hammaates yoo nutti ulfaates yoo nutti tolles obsinee kan dabarsinu jira jechaadha. Maaliif ani gaafa jalqaba gara biyya ormaa dhufu afaan illee hin beeku maallee hin beeku ture. Garuu galmaata yaada baqa ajjee tokko ton gahin galmaata barbaada. Maaliif sababni isaa baqa afaan illee hin beeku waan isaan jira waan hin beekneef jechaadha. Garuu ijoollee waan na jaalataniif baay'ee numa obsaa baqa garuu namni itti dubbatu hin jiru. Garuu haadhuma kiyya yaada ganamas haadhuma kiyya galgalas haadhuma kiyya waan baay'ee yaaduuf baqa osoon galee baay'ee natti tola ture. Baqa osoon amma ka'ee galee hin jedha osoon amma ka'ee galee maal taatuun har'uma galee akkasiin jedha ture. Ganamas nan bu'aa galgalas ni bu'aa ture. Garuu waaqayyo immoo nama gargaara haala kam keessattiyyuu nuti haala dhabnu yoo malee waaqayyo nu wajjin jira. Maaliif ani mana jiraadhu cigachi illee hin qabu galata waaqayyo. Waaqayyo akkuma kaleessa kakuun manaa na baase mana nageessitti illee anuma faana ta'ee na gargaare jechaadha. Sababni isaa maaliif yoo jettanii ani ijoollee baay'ee jaaladha. Baay'ee tokko ijoolleen illee baay'ee na jaalatu. Maaliif baay'ee ijoolleen akkuma gaafan dhufee jalqaba seeneeni mucaan kun jalqabaan seenee kilaasii keenya wajjin deemte ani garuu ni sodaadha amma ji'a lamaatti. Baqa isaa booda addan ji'a lamaa needhee mucaan kun xiqqoodha yeroon dhufu harka irratti baatamti ture. Isheen tokko cimtuudha isheen tokko immoo xiqqoo harka irratti baatti ture. Gaafan dhufee dhiqeettee natti kennite ofii teessee na laalti ture. Kazaa isaan booda ni garuu dhiqeetuma seerumaan dhiqee baaziliinii sukkuumee itti deebisee isaa booda ganamaas kaatee uffatarraa jijjiirinaan jette aaddisii dhagaan manatti manaatti aaddisii waan ta'eef isaa booda ammas dhiqeerraa jijjiiree uffata ishii kunoo nyaata ijoolleedha qophaa'u jiramtiire batalaa harabummaa irratti nama jaallatu yoo jettanii nyaata nuti daa'imaaf goonu irratti kan isaan nu jaalatan. Yoo nuti nyaata daa'ima isaaniitti seeraan hin goonu yoo ta'e nu jaalatan. Sababni isaa maaliif isaan daa'ima isaanii kan nyaatan hunduma isaa waan jaalataniif nyaata daa'ima isaanii waan sirriitti jaalataniif yoo ati daa'ima isaaniitti nyaata gaarii goota ta'e yoo ati waan gaarii hojjetta ta'e hojii keessa ilaalanii si jaalatu. Yoo ati garuu waan margite kana babballeessita yoo ta'e waan gaariin hojjettu yoo ta'e isaanillee si jaalatani. Garuu nuti Itoophiyaan maaliif nu jaalatu yoo jettanii nuti nyaataaf toontaan hojiidhaaf fiina waan ta'eef kanaaf nu jaalatu harka caalutti jechaadha. Nama sa'aatii qursii itti taa'ee nyaadhullee baay'ee isaa kunoo sa'aatuma isaatti hin jedhu. Baqa osuma hojjedhu karaa isaatiin deemee hin beeku jechaadha. Maaliif nuti gaafa hojjennee gara biyya keenyaa galla jennu kanarraan kan ka'edha kan ijoolleen isaanillee nutti bu'an waan nuti garaa laafnuuf waan nuti ofitti isaan qabnuuf isaanillee nu jaalatu jechaadha. Kanaafillee nuti illee akkasuma waan gaarii yoo goone waaqayyo illee sanurraa barbaada. Waan gaarii yoo hojjenne biyya keenyatti illee yoo galle gaarummaa tokko hojjenne waama xiqqoo waaqayyo guddaa nuuf godha. Kanaaf jabaadhaa isiniin jedha warroonni immoo akkasuma kan isa kaan yoo gaariidha kan koo gaarii miti jedhuun baay'ee isaan ilaalaa tureera. Iddoo tokko tokkotti akkuma gaarummaan jiru gadheenis ni jira. Maaliif tokko tokko ibiddis ni jira.
Maaliif amma ijoollota guddinyoo tokko lama wayii samuuna darbee bakka sargii wayiitti wal argine ture. Isaan immoo nyaatu mallee nu dhoowwattee akkasitti nu gubdi jedhu. Iddoo tokko tokkotti immoo kan faana isaan faana taa'ee nyaadha kan jedhanis hin jiru. Tokko tokko immoo kan nyaanni na ajjeese hojiin na ajjeese kan jedhanis jiru. Tokko tokko immoo kan dhibamee rakkatus hin jira. Maaliif kun akkuma kennaa rabbiitti jechaadha. Akkuma waaqayyoon ganama namaa hirteerma namaati jechaadha. Maaliif yoo ganama sii tola siin jedhe ganama sii tola. Ganama immoo siin tolle siin jennaan bakka kennaadhumadha. Obsuun immoo barbaachisaadha. Baay'een keenya obsa faa kutannaa. Mucayyoo tokko kan gaaziin gube yoo argitaniitu ta'e nama obsa qabudha malee namni obsa hin qabaanne harka sanaan hin hojjetu. Harka sanaan uffatan tokkotu ture. Dhugaa an akka koo baay'ee tokko natti dhaga'ama. Maaliif nuti ofis ni jijjiirra garuu maatii keenyas biyya keenyas ni jijjiirra. Dhuguma dubbachuuf taanaan ani biyya kana dhufe waa baay'ee jijjiireera. Dhugaa nama baay'eedhaaf ifas ta'eera. Maaliif sababni isaa yoo jettan akkuma ofii koo godhadhu namaafillee yaadurraan kan ka'e. Mana kana keessattis immoo gaarummaa nan hojjedhurraa kan ka'an ijoollee baay'ee na jaalatu. Amma mucaallee akkasuma yoo nani akka carraatee hojjechaa jiraadhee baasuun dhufe haati abbaan ijoolleen obbolaan osoo taa'anii isaan keessaa diddee amman gaaraa dhufutti baasii yoo taate barumsa oolti. Sababni isaa maaliif? Sababa ani jaaladhuuf sababa na jaalattuuf jechaadha. Anoo asin jira haati kee maaliif hin deemne yoo jetteen mataatti raafti malee hin dubbattu jala. Maaliif waan nuti guddisneef akka dhala keenyaatti waan guddisneef jechaadha. Kanaaf abdiin kutatinaa waan dhaamsanii isiniif dhaamu abdiin kutatinaa waanuma argitan keessatti rakkina biyya keenyaa ilaaltanii dhiphina biyya keenyaa ilaaltanii baay'een keessan kan abdii kutattan jirtu. Waaqayyoo yeroodhaaf biyya keenya rakkisaa jira malee guyyaa tokko furmaanni dhufa. Guyyaa tokko walii galtee jaalalli tokkummaan hin deebi'a. Sababni isaa maali yoo jettan osoo nuti ollaanii kanarratti tokkummaa qabaanne osoo nuti ollaanii kanarratti jaalalee qabaanne wanta biyya keenya jaalala hin qabaanneef hin jiru. Kanaaf nuti illee tokkummaadhaan harka wal qabannee haa hojjennu isiniin jedha. Osoo waliin batalaa nuti amma kan nuti deemu baqa waan garaagaraatiin walii qoodu kutaadhaan amantiidhaan zariidhaan kanaan wal qoodu. Osoo kun biyya keenya keessa dhaabateeti namni hundumtuu tokko ta'a. Duruma har'a miti kaleessa yeroo nuti xinnummaa keenya haadhotiin keenya abbootiin keenya waluma wajjin jiraatu. Waluma wajjin deemu. Yeroo sana wal qooduun isin jiru ture. Yeroo sana baay'ee jaalalli jira. Yeroo sana biddeen tokko nama meeqa nyaachisa. Maaliif har'a garuu osoo biddeenni miliyoona jiraateeti namni wal wajjiniin hiixatee nyaatu. Maaliif waaqayyo nagaa nuuf haa deebisu waan hundumaa keessatti jabaadhaa obboloonni koo golormaa keessa jirtanii abdiin kutatinaa baay'een keessan immoo waggaa 8 hojjedhee waggaa 10 hojjedhee gara biyyaa galuu barbaada garuu biyyi keenya nagaa hin qabu. Abdiin kutadhaa kan jettan abdiin kutatinaa maaliif waan hundumtuu waaqayyo bira jira. Abdiin nu ta'e amanamaadha waan ta'eef har'a kaleessa manaa nu baasee har'as golormaatti nu gatu. Waaqayyo guyyaa eegee yeroo eegee biyya keenyatti nu gashaa jabaadhaa hojjedhaa isiniin jedha. Isa hojjettan immoo lafa argitanitti hin ergina. Haati abbaan obboleessi kan nama namnis hin jiru. Akkuma namni akkuma haraboota keessa gaariin jiru maatii keessaas gaariinis hin jira yaraanis hin jira. Kanaafi birrii keessa amma dandeessanitti guduunfadhaan isiniin jedha. Galtanii harka namaa ilaaltanii galtanii gola ormaatti deebi'uu irra amma guduunfachuu isinii wayya. Waan qabdanii yoo xiqqoo saataatu guddaa saataatu guduunfattanii galtanii burgaafa galtanii isinuma fayyada jechaadha. Deebitanii harka namaan ilaaltanii abbaa manaa korrattan birrii amma kana ergee abbaa manaa korrattan birrii amma kana guduunfadhe warra jettanii isinis harka duwwaadha. Maal sababni isaa galtee har'a dhiiran birrii as naa kenni jechuun dhorkaadha. Maaliif kiisii isaa keessaa yookiin inni birrii 10 birrii 100 birrii 1000 sitti kennuu danda'a. Inni ittiin hojjechuu barbaade sun isaa ol ta'uu danda'a. Gaafa sana deebiteetu of taazabda. Deebiteetu of ceebbaata akkuma keeti. Kanaaf amma qabdanii ankaawuntii keessanii lallee galfadhaa jabaadhaallee guduunfadhaa waaqayyo obsa nuuf haa laatu gara bal'ummaa nuuf haa laatu nagaa nuuf haa kennu kan nagaa dhabees nuuf haa fayyisu biyya keenya jaalala tokkummaa nuuf haa deebisu waaqayyooni. Kanan isiniin jedhaa jabaadhaa. Laayikii sabskraayibii naaf godhaa sheerillee naaf godhaan isiniin jedhaa. Anillee akkasuma sheer laayik isiniifin godhaa isiniin jechuu barbaadaa. Hundumti keessan immoo jabaadhaa galatoomaa ulfaadhaa. Baay'ee isiniin jaaladhaa isiniin kabajaa kabajoomaa isiniin jedhaa.
Egaa viidiyoon koo har'aa kana fakkaataa kan irraa barumsa fudhatu hin jira kan irraa fudhatee of jijjiiru hin jira kan amma sagaleen dubbadhe kan dhaggeeffate birrii isaa guduunfachuu jalqabullee hin dhabamu jechaadha. Maaliif sababni isaa yeroo darbe viidiyoo hojjedhee namni baay'een dhufanii keessaan kan na eebbisan baay'een isaanii hin jiru jechaadha.